Ajaja waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa obbo Marroo yookaan Kumsaa Dirribaa gaaffii keenyaaf deebii nuuf kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha. Ayyee galatoomi ajjeesinamoo. Obbo Marroo ajjeecha artistii beekamaa Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameef adda durummaadhaan kan itti gaafatamu qaama isin hooggantan waboo zoonii lixaa akka ta'e mootummaan ragaalee nan qaba jedhu wabeeffachuudhaan miidiyaadhaan ibsee jira. Kanaaf deebiin keessan maali? Ayyee namoo jalqabarratti Itoophiyaan biyya impaayeraa qaabiitti jigdee mootummaa uummataan beekamtii qabu hin qabdu. Garuu gartuu hattuu biyya saaman yookaan isteet maafiyaas qawwee wal gurmeessantu jira. Kanaaf mootummaatu sin himate kan jedhu inni kun iddoo dogoggora. Lammaffaarratti ammoo mootummaan ati jettu kuni qaaba biyya kana keessatti karaa sirna paartii ta'uutiinis haa ta'u hidhannootiin falmiirra jiru keessaa dhaabni shanee jedhamu hanga ani beekutti hin jiru. Kanaaf waraana bilisummaa Oromootu himatame jechuun asirrattis dogoggora. Yoo barbaachisaa ta'e sirna waraana bilisummaa Oromoo jedhamee kan himatamu yoo jiraate deebii itti kennuutu danda'ama. Garuu uummataaf waan ifa ta'uu qabuu fi waa'ee ajjechaa artist Hacaaluu Hundeessaa irratti waa jechuu yoo qabdanaan jette isa kana jechuu nan danda'a. Artist Hacaaluu Hundeessaa artistii seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jaalatamaa kabajamaa keessumattuu ammoo waraana bilisummaa Oromoo biratti galaa waraanaati yoo jenne dhugaa irraa fagoo miti. Hacaaluu Hundeessaa yeroo hundumaa waraana bilisummaa Oromoo waliin quunnamtii gaarii qaba. Dhiyeessii adda addaa sadarkaatti waraana kanaaf nama dhiyeessaa ture. Ammoo naannoo Shaggarittis hojii waraana bilisummaa Oromoo wal qabatu hojjechaa nama ture. Hojiin kun kanasiin jechuu hin danda'u. Sababiin isaa hojiin suni Hacaaluun har'a haati buyyuu malee itti fufees jira. Namoonni biraa jirantu jira waan ta'eef kanasiin jechuu hin danda'u. Ammoo haa taatu Hacaaluu Hundeessaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kan isa mudate kan kaleessa Eebbisaa Addunyaa, Yoosef Gammachuu, Usmaayyoo Muusaa fi kanneen kana fakkaatan akkasumas gama warra abdii keessallee hin jirre kanneen akka Daraaraa Kafaniifaa ajjeechaa isteet ispoonsarti ta'e uummata Oromoo ittiin tuqanii ilaalanii fi dallansiisan mudatetu isa mudate. Waraanni bilisummaa Oromoo artist Hacaaluu Hundeessaa nama ofii ajjeesuu hin danda'u. Hacaaluu Hundeessaa isinillee kan bara darbe gaafattanii barana irra deebitanii dhiyeessitanii namoonni isa hordofanii fi doorsisanii eenyu akka ta'an himatee jira. Jirri hattuun yookaan maafiyaanii biyya qabattee jirtu kun ammoo yeroo darbe OMN waliin artist Hacaaluu interviyuu taasise kutanii hambisanii kan inni shaneetu na ajjeesuuf jedhe jedhaniillee waan isaan sobaa jiranii guyyoo waariyoo BBC Afaan Oromoo waliin interviyuu taasise irratti Hacaaluun himannaa akkasii himate hin qabu anis kutee kan hin hambise hin qabu jedhe sadarkaa kanatti adeemaa jira sobni kun. Ammoo Hacaaluu Hundeessaa kan kanaan dura doorsifamaa turee fi ajjechaan irratti yaalamaa ture himate irra darbe yeroo OMN irratti interviyuu sana guyyoo waliin taasisaa ture. Dhimma siidaa Minilik ilaalchisee waan dubbate qaba. Minilik nageenya isaas ilaalchisee namni kuni nama qubaa mallatteessu wallaalaa harree yaabbatee dhufee farda Oromoo siidaa dabalee nama jedhamu hatee jedhee akkasitti dubbate. Namoonni quuqqaa gama sanaan qabanii miidiyaa irratti waan barreessaa turanii fi sadarkaalee viidiyootti of waraabanii keessumatti namni Yoonii Maanyaa jedhamu Hacaaluu Hundeessaa ምነው የድብቴን ጸጉር ላጮልኝ አልሽሳ ጅዴሌ የተፋበትን አህያ በአንድ ሳምንት ውስጥ መልሱለት። አማራ ፕሬስ ከጀተሙ አመት አከሱማ Hacaaluu ገዲ አርተሳ ቶርቤቶ ኮኬሰት ኬና ወሊን አከሲ ገመ ከናኒ Hacaaluu ረቲ አጋመማ ቱረኒ ሀንቂፈመኒ ሮክፈመኒ ቱካቲን ጅሬ ኡኑtti qabuun yoomiyyuu hin baasu. Uummatis kan ni beeka. Garuu Obbo Marroo hoogganaa abbaa alangaa muummichaa federaalaa Itoophiyaa adda
Adaanech Abeebee tokkoffaa abaa'oo shanee ka jedhame isin ta'uu dubbatanii jiru waraana bilisummaa Oromoo gama lixaatti jedhanii kallattiidhaan gara keessanitti kan isaan agarsiisanii gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin deemsisaniin artist Hacaaluu namni dhukaasuu isaa poolisiitti himee Xilaawuyyaamii yerootti dhukaasu Hacaaluu ta'uusaayyuu akka dambaafatiin garuu namoonni isa bobbaasan namoonni qabsoo Oromootti gufuu ta'an ni jiru namoota kana yoo karaarraa kaasne malee Oromoon bilisoomuu hin danda'u akka ittiin jedhan poolisiitti himee jira jechuudhaan akka isin itti bobbaaftaniidha kan isaan dubbataa jiran. Namoo abaa'oo shanii jechuun waraana bilisummaa Oromooti jechuun maqaa nuu baasu akkamittiin danda'u maqaa ati nameenyuun tikeetu maatiin kee kasii baase kan ittiin of yaamtu namni biraa ka biraa yoo sii baase ni fudhattaabbo jalqaba dubbiin kuni maaliif yoo waraana bilisummaa Oromoo himachuun barbaachise waraana bilisummaa Oromoo himachuu shanee kan jedhamu dhaaba hin qabnu hin beeknu maqaa keenya miti suni ammoo yoo unuun himatanii himannaa kanaaf deebii kenni yoo jette namni kuni nama hin beekne akkamiin ajjeesa manni murtii kuni walaba ta'ee uummataaf banaa ta'ee ajaja akkaataatti fudhatee namarraa fudhatee ibsuudha qabaa gaaffii dhiyaatuufidha qaba poolisiitti himee jedhamee achumatti hafa yoo ta'e kuni hangam amanama mootummaa sobaan ijaaramee sobaan jiraatuu fi sobaan hojjetu namni tokko nama hin beekne ajjeesuutti hin deemu nama hin beekne eessatti deemtee akkamiin ajjeesta waan baay'ee nama aarsuu fi nama gaddisiisu ammoo hedduusaa nama kofalchiisan